teessee gogaa baawwatiin sochaatanii sababa chaappaan isin bira jiru duwwaadhaan chaappaadhaa fi peejii dhaabarratti dhimma ba'uun faallaa waraana bilisummaa Oromoo abaawoo boo dhaabbachuudhaan ibsa isin baastan kana booddee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa waajjirri xiinxalaa bilaashaa gadi jabeessee akeekkachiisa. 2. Maqaa dhaabaatiin maallaqa saammattanii tiraakaa, taaksii fi qabeenya garaagaraa daaspooraa keessa bitattanii akkasumas biyyoota ollaa Itoophiyaa keessa kanneen akka Keeniyaa, Sudaanii, Yugaandaa fa'aa keessatti taaksii garaagaraa firoottaa fi lammiilee keessan warra isinitti dhiyeenya qabanitti laattanii jirtan yeroo gabaabaa keessatti maallaqa kana sassaabdanii gara dhaabaatti akka deebistan jechuudhaan waajjirri xiinxalaa bilaashaa isin akeekkachiisa. 3. Kanneen biraas qabeenya garaagaraatti dhimma ba'uudhaan warroota garaagaraa aktiivistoota gandummaaraan ijaarratanii biyyoota ollaa garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuudhaa fi hoggana abaawoo boo kan ta'e marroo irratti olola garaagaraa akka barreessanii fi akka dubbatan kan gootan yeroo gabaabaa keessatti dhaabdan taanaan tarkaanfii waloo keessaa falaa akka isin irratti fudhatamu jechuudhaan waajjirri xiinxalaa bilaashaa akeekkachiisee jira. 4. Waamicha xumuraa obbolummaa isinii gochaa kan jiru waajjirri xiinxalaa bilaashaa kanaan booddee maqaa dhaabaatiin peejii dhaabarratti murni seesee gogaa baawwatiin socho'u ibsa kamiiniyyuu yoo baase tarkaanfii kana jedhamne irratti fudhatama jechuudhaan waajjirri xiinxalaa bilaashaa gadi jabeessee akeekkachiiseera. Baay'ee dhaggeeffattoota daawwattoota keenya ibsa amma ba'e kuni waajjira xiinxalaa bilaashaa irraa kennamee fi murna seeteetiif kennamee gara dhimma ijoo koo dubbii irraatiin isinii deebi'a. Ijoon dubbii irraa maalidha yoo jettanii waa'ee dhimma walloo wajjin wal qabatee Oromoon kun sadarkaa garaagaraa irra wal kaa'ee jira keessaa falaa jechaadha. Keessaa falaa sadarkaa garaagaraa irra wal kaa'ee kan itti deemamaa jiru kun fudhatama tokko illee hin qabu. Sababiin isaa gaafa iddoo tokko waa ta'u warri miidiyaa qabanii warra akka miidiyaatti irratti of ijaaranii jiranii garee keessatti maalirratti miidiyaa irratti gadi ba'anii bu'anii koomunitiin Oromoo waldaan Oromoo ibsa garaagaraa baasaa akkuma ture hawaasa Oromoo waan quba qabu hundumaati jechaadha. Waan akka kanaa jechaadha. Kun ta'uu hin qabu. Oromoon jechuun qaama kee guutummaa isaa jechaadha. Qaamni kee guutummaa keessaa iddoon tokko yoo dhukkube fakkeenyaaf qubee miila keetii yoo si dhukkube guutummaa qaama keetiitti dhukkubbii sana dhukkubfataa jechaadha. Miirri sitti dhaga'amu miira dhukkubbiiti. Oromoon kutaa 11 nu keessa jiru hundumti isaa golee Oromiyaa hundumaa kutaa 11 keessa gaafa rakkoon ta'u wal faana dhukkubfachuu danda'uu qabda. Sababa nama baay'ee sooshaal miidiyaa irraa qabduuf sababa miidiyaa qabduuf duwwaa gaafa ganda keetii waa ta'u bullusitee gaafa iddoo biraadhaa immoo akka yaada keetti miidiyaa irra nama hin jirre aktiivistii daaspooraa kana keessa nama badaa gandoonni godinaaleen garaagaraa kan hin qabne gaafa waa'ee injiraa ta'u hafuura balleessanii taa'uun kun cubbuudha. Daba guddaadhas. Mee taa'aati of ilaalaa ilmaan Oromoo warri sooshaal miidiyaa irra jettan warri miidiyaa Afrikaa qabna jettanis gaafa sareen godina tokkotti du'u dhimma saree sanaafitu ajandaa laatteetu asii kanatti sanatti seeraanitu Oromoo joonjessita. Gaafa garuu godina biraa keessa kutaa Oromiyaa 11 keessa iddoo tokkotti gaafa waa ta'u akka waan tokko hin taanettitu bira dabarteetu dhiichista. Kun gaarummaa hin qabu. Barra xiyyaara guyyaa tokko dheengadda see rukute sana yoo xinnaate gara si'a meeqa deebi'anii rukutan quba qabaadhu walloo. Isa guyyaa tokko sana yoo xinnaate nama nagaa ijoollee xiqqoo dubartoota maanguddoo dabalatee jechaadha sheekii dabalatee gara nama 52 du'e guyyaa tokkitti xiyyaara. Warra juuntaa argaa jirtamini Maqalee keessatti nama 5 du'ee fi akka isaan caraananii miidiyaan jira abidda buusee addunyaatti lallabatu. Kan Oromoo walloon asii ammi kun gaafa akkasitti dhiigisaa dhangala'ee akka hin taane ta'ee waan hin taane ta'ee kunoo uummatii asiifachi iyyee dubbatatu ati isa dhiisteetu galaana gaaromsaa wajjin ganda keessaa asii Ameerikaa keessa naannessiteetu wajjin hin dhiichista. Oromoo sadarkaa garaagaraarra Oromoon kaa'ina. Warri kun warra sammuun isaanii sokke sammuun isaanii akka baatirii tokko beekta baatiriin tokko dhagaa baatirii gaafa itti gashitee jedhu yoo keessa isaatti alba'e qollisa tokko akka dhagaan sun alba'e maaliin agarsiisa. Bukkee masaatii dhoosee gadi baasee keessaa waa gadi baa dhagaa baatirii isa biyyaan sitti maa jira. Tokko immoo keessumatti alba'aa hin mul'atu jechaadha. Warroon amma utuu Oromoon achi xiyyaaraan tumamoo asii gadi baatee naa sirbitu asii gadi baatee konsertii garaagaraa qopheeffattee wanta biraa ajandaa Oromoo laatu daaspooraa keessa baatirii keessatti dhagaansaa albee sanaa wajjin garaagarummaa tokko hin qabu sammuun akkasitti kutee sokkeera jechaadha. Kanaaf dammaqaati of ilaala. Mee dheengadduma amma atola badu kiramuu keessatti ilmaan qubattootaa dhufanii kan akka godhanii rukutan sana amma bulluqaa ture. Tokkoffaa biyya taa'ee kun wanta akka dubbadheen beeku arra garuu daangaa darbe jedhe. Maal gaafa walloon rukutamu daangaan darbu? Gaafa booranii rukutamu daangaan darbu?
gaafuma ganda tokko duwwaa lafa sin barbaade lafa miidiyaa irra nama beektanii achi itti fakkeessuudhaaf ajandaa uumuu barbaaddani daangaa darbe jettanii gadi baataniitu lallabuu barbaadu Oromootti. Maal kan walloo kana maaddaba maalii godhe? Saba bitaan mirgaan fuulduraa dudduubaan diinetti marfamee garuu Oromummaa isaatiif alaabaa kanaaf biyya kanaaf jedhee aarsaa guddaa kaffalaa jiru. Akka saba Oromooti yoo ilaalte sabi kun saba aarsaa guddaa kaffalaa jiru walabummaa Oromiyaatiif jedhe. Isa iyyuu diina walakkaa taa'e. Bar utuu dhufanii walloo sana rabbi utuu fidee finfinnee walakkaa irra taa'e yoona silaa garbummaan amma kana yuunuuraan dheeratu ture quba qabaa. Saba kutataa fi murannoo akkasii qabu utuu dhufee finfinnee irra ta'e handhuura Oromiyaa irra ta'e lafinni qubannaan isaa kun lafinni jiraatu kun silaa yoona bilisummaan keenya har'a miti kan lallabame jechaadha. Saba diinaaf harka isaan laanne murannoo akkasii qabu gaafa waa meeqa itti baanee akkasitti lolamu anamma goofan diibaniiti maqaa waraana maqaa uummata keenya wallootiin diraamaa hojjetadhu jedhee miti kan isitti dubbachaati jiru. Dhukkubbii jaraa dhukkubfachuu danda'uu qabdati qaama keeti wanta ta'eef. Walloon qaama keeti wanta ta'eef dhukkubbii jara kanaa hundumtii Oromoo dhukkubfachuu qaba. Oromoo maalitu na dhiba taa'ee isee tokko tokko gaafa yaadu. Inni tokko asii dhiichisee sirba, inni tokko asii xiyyaaraan tumama, inni tokko asii fincila geggeessetu lolarra jira, inni tokko taa'ee dhaggeeffata. Maal jechuudha kun? Haasaa taa'ee sitti hin fakkaatin gaaffii sirriidha kun bara. Maal gochaa akka jirra of ilaalaa jirraa laata? Gaafati waan akka seeraa dubbattu dhiisaa karaa amantiitii karaa maaliitiin Oromoo diigama. Sii kan kunoo yaada garagaraa mul'ata garagaraa baatee taa'aa jiru utuu uummati kee walloo dhumaa jiru maannati naa dhiichistu maannati koonsartiidhaan maal waa meeqaan Oromoo joonjessitu. Ajandaa jijjiiru badha. Akka Oromoon quuqqaan Oromoo miidhaan Oromoo akka illee lallabamee mul'anne dubbiisuma wallaggatti ta'eera quba qabaadhati yoo xinnaatu marroon kan inni dubbate gara iddoo torbamoo iddoo sagaliiti kan xiyyaaraan rukutame jechaadha naannoo gidaamii sanarraa. Wallagga keessa gaafa abiyyiin xiyyaaraan rukutaa ture. Yeroo sana iyyuugaa haa tola badu warra aangoo barbaaduun warra shaneeti wanta ta'eefitu moggeeffamnee jetta. Har'a walloon guyyaa isaa baatu ilaalu utuu miidiyaan Tigree lallabaatti jiru waa'ee walloo miidiyaan Oromoo har'a maalirra jirti? Xiinxalalaatti waa'ee waliigaltee dhiisu waliigaltee WBO fi TDF Finfinnee galuuf dhiisu. Lafa nama dhoksisanii nooqqatina. Ati kan bilbilsuun sirra jiru rakkoo Oromoo addunyaatti himuudha malee waa'ee yaada kennuu waa'ee odaa tarbiitiif maraachuu caraanuu sin ilaallatu. Murna seese yoo ta'e isheen ajandaan qabdu. Gabaa Oromoo keessa dhugaan Oromoo dhiibee waan isee baasaa jiruufitu ganamaa galgala sheerii walii gootee warra bitattee jirtu gadi baattee haasofsiisti waa'ee odaa tarbiitiif. Oromoo odaa tarbiisiif ajandaa ta'uu hin qabu. Inni hojii manaa isaa hojjechaatti jiraatu hojii manaa kee hojjetadhu. Warri keessumaa warri miidiyaa irra jirtu uummata walloo kanaaf sagalee ta'a. Maqaa jiraatiin goofan diibaniiti maallaqa nyaadhu siin jechaatti jiru akka Saaliyaa Saamimoo waaloo ishee jettan sana. See artistii maqaa jiraatiin dhattee Ijiptitti birrii meeqa guurrattee dhattee PPT gurguratte. Maqaa uummata kanaatiin daldali siin jechaatti hin jiran. Miidhaa uummata kana piroofaayilii kee irra kaadhume naannessi. Mana hidhaa keessas Oromoo 2-3 miti kan jiru. Akkuma hiriira irratti Oromoo 2-3 maqaa dha'atutti har'a Shaabiyaan dhattee mana hidhaa marsitee jirti gaafa jedhan nama hidhamee jiru nama 3 arras isa darbeerraa bari. Isa darbeerraa bari siin jechaatti jira. Hiriira gaafa baatu maqaa nama 2-3 Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boorana jaruma kana sadan duwwaata Oromoo bakka bu'ee jira. Dhiibbaan asii ati gootu biyya keessatti illee sana goraa ture bara. Maal gochaa turan gaafa daddachatti Oromoon dhiyaatu gaafa kan jara kana sadanii yaa'anii dhaqanii mooraa guutuu jedhan. Oromoomti kan biraan immoo saama wal fakkaataatti qaba bara. Duraaf dubbeeraan gaafa kan jara kana raatu girrisee ba'ee sokka jechaadha inni biyya keessas akkuma dubbiisa hiriira biyya keessaa biyya bakkee kanaa godhame mana hidhaa keessatti Oromoon achisu dhimma Oromootti fidame Koloneel Gammachuu faan kun Gammachuu Ayyaanaa faa kun Abdii Raggaasaa faa kun Lammii Beenyaa faa kun qondaalonni adda bilisummaa Oromootii fi qondaala adda bilisummaa Oromoo kan hin taanes uummati Oromoo kumaaf hidhamee achi keessatti dararamaa jiru yoo xinnaate nama 32 faa jala jira bara. Komee jara sanaa jala. Yoo xinnaate maqaama jiraattiidhanii kan isaan hidhan. Achitti qooddii humta daasporaa keessatti qooddii humta. Quba qabaat Oromoon nama 2-3 miti kan inni qabsaatti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoof qabsoon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo warra qabsaa'ota Oromoo nama 2-3 mana hidhaa jira sanaaf utuu hin taane Oromoof Oromiyaa hidhaa waggaa 150 jala baasuuf qabsaatti jira. Sitti kan fakkaatamu utuu jarri ba'aniyyuu waan bilisoomte kan sitti fakkaatu jirta. Kanaaf maaliif kana kaasee? Ammas wanti irra deddeebi'amee dubbatamaa jiru waa'ee uummata kee xiyyaaraan tumamaa jiru dhiisteetu yaaddoon kee warra sana yaaddooftee maal goote? Hiriira baatee maal fidde? Hiriira utuu akka hiriira daasporaa keessa barana geggeeffamaa tureetiif nama 3 mana hidhaa ba'ee raawwate jechaadha. Warri suni hatanii hidhamanii sangaa abbaa keessanii hataniitu yookaan daangaa namaa yookaan waan biraa gudeedanii hidhaman amma waa'ee Oromoo irratti hin hidhamne jechaadha hooggantoonni kabiraasuun.
dogoggorina yaa Oromoo. Isa darbe irraa bara kanin madaa darbe irra deebi'eetu tuqachaa jiru isa darbe irraa baraatti hin jiru. Arras nama lama sadiif hin iyyin. Yoo xinnaate Oromoo 10,000 amma 50,000 ta'utu mana hidhaa ashaagiree keessattitu hidhamee jira kutaa garaagaraa keessatti. Mana hidhaa garaagaraa keessatti mana dukkanaa keessatti Oromoo 1,000 kitilatu itti gidiraa kaffalaatti jira. Sitti nama sadii mul'atin. Namni sadii sunis atamma waa'ee jaraa ol kaasteef jaraaf yaaddooftee fi ajjechaa raambisuu hin dandeessu hidhaadha baasuus hin dandeessu. Waa'ee jaraati kan falmaa jiru garuu guutummaa Oromoo fi Oromiyaa hidhaa jalaa baasuuf kan falmaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf ajandaa uumuu dhiisiiti. Xiinxala waa'ee waliigaltee ibsa ba'uu kennuu dhiisiiti. Sin ilaallatu wanta ta'eef. Waliigalteen TDF fi Oolaa yookaan Waboo eenyuun hin ilaallatu hooggana gam lamaanuu jiru duwwaa ilaallata. Ibsa kennu xiinxala kennu tokkoffaa maal jedha galgala keelloo irratti dhufaniitu waardiyyaa abbaa duulaatu mariisisa. Eenyuu namarraa maaloo tokko maqaa isaa irraanfadhe maal jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo Itoophiyaa diigamte ijaaruudhaaf dhufaa jira. Haree waama beekuu dubbata. Afaan guutanii yeellaani gaazexeessitoota ta'uu isaaniiti aktiivistii ta'uu isaaniiti fakkaata. Dhufanii maal jedhu waraanni bilisummaa Oromoo Itoophiyaa diigamte ijaaruudhaaf deemaa jira. Kan Itoophiyaa diigaa jiru iyyuu warra maangoorra jiru kanaa. Kanaafuu Oromoo waa'ee sanaa xiinxala kennitee diiguuf ijaaruu isaaf dhiisi. Karaa Oromoo baasuu faayidaa Oromoon sharafsiisu jedhee kan qabsootti jiru waraana bilisummaa Oromooti wanti ta'eef isaaf irraanfadhuuti dhiisi. Ajandaa biraan Oromoo joonjessuu dhiisiiti. Uummata kee wallooraaf miidhaa uummata walloorra gahaa jiru kutaa Oromiyaa hundumaa keessa wanta deemaa jiru kana isa balballoomsi. Sagaleen Oromoo maaliif hin dhaga'amu jedhu tokko tokkotu beekta. Maaliif dhaga'ama? Akkamitti dhaga'amame? Maal goone dhageessine? Wayyaanee noo xinnooraa kunoo ganamaa galgala kan seema dhaga'ama mootummoonni gamtoomanii waa'ee seetii fi manni maree nagaa addunyaa kun waa'ee majaraatii wal ga'ee alkuma meeqa waamaatti jira. Kan Oromoo kun maaliif hin dhaga'amu jedheetu Oromoo ta'uuf gaafata. Mee akkamitti dhaga'ama? Mustafaan asiin sirbaa gaaddisaan achi sargii qabaa waamicha wayii waammata asii immoo Kamaal immoo asiin bu'aa caaltuun achiin gaggabdii jechaadha. Minaan muka mukaa ta'e jechaadha. Kun hundumaa ija hundumaatu irra jira bara. Maal godhaa jira Oromoon kun maal godhaa jira? Inni tokko hiriira sii ba'ee maqaa nama lama sadiitiif ba'a. Inni tokko sii ba'eetu dhaadannoo kan biraa jira. Inni kan biraan ba'eetu waa'ee nama tokkoo dubbata. Akkamitti yaada wal makaa kan akkamitti sassaabdee gara tokkotti fiddane. Kan jalatti bicuu kanaa garuu warra Tigree inni keessa jirus inni ala jirus inni miidiyaarra jirus inni barreessus akka nama ajandaa waldaa kiristaanaa tokko keessatti guutummaa biyyattii sana keessatti wanti tajaajilamu baay'ee itti kennama. Baay'ee itti kennamaa jecha guutummaa irraa sanbataa irraa kana kan tajaajilamu kana jedhameetu iddoon itti kennama jechaadha. Ishee baay'ee waldaa makana Yesuusii keessatti wantoonni akkasii kun hin mul'atu. Beemotu jira sana irratti tajaajilaa irratti qophaa'ee dhufe guutummaa biyyaatti sagantaa wal fakkaataa fi lallabbii wal fakkaataa kennamaa jechaadha. Warri Tigree akkuma kanatti godhattii jechaadha. Inni barreessus inni dubbatus waa'ee waraana isaa taanaan guutummaan jara uummatittiin jirtu hundi bitisee iseen dubbattus iseen sirbitus waa'ee waraana sirbaa olti jechaadha. Boroo waa'ee miidhamuu uummata isaa yoo ta'e miidiyaarra kanatti dhageessu warra dubbaturraas warra sirburraas kanatti dhageessu waa'ee miidhaa uummata isaanii jechaadha. Inni kan Oromoo inni tokkosi artistii simataa jechaadha. Artistii PP simata. Inni kaanoo asii xiyyaaraan tumamee jira jedhee dubbata. Inni kaanoo asii waa'ee jireenya dhuunfaa nama dhuunfaa gadi ba'ee lallaba. Inni kaanoo asii walirratti duula jechaadha. Yaadota kana akkamitti walitti fiduu hin danda'amu? Yaada kana yoo walitti hin fidne iji nama hundumaas waan ati gootu laala. Hayyoota jiranii gamaaf gamana warri jiran kunis inni kanasii waa'ee waajjira dhaabbachuu yookaan dhaaba dhaabbachuu irraa dubbata. Inni kaan immoo asii dhufeetu ajandaa biraa fuudheetu waa'ee waraanaa irratti xiinxala kenna. Miidiyaa Oromoo mee ilaala arrumame. Arruma dhaqaati ilaalame miidiyaa Oromooti jettee maqaa Oromoo kan sochaatu. Inni tokko waa'ee TDF irraa dubbata. Inni tokko immoo asii dhufeetu waa'ee sirba galaanaa asii kunoo Ameerikaa keessa naanna'ee sirbaa jiredha. Inni kaan immoo asii dhufee waa'ee fayyaa irraa dubbata jecha. Ajandaa garaagaraa of hirkaa qaba. Gara tokkotti sassaabamuu bara. Kan immoo eenyutu fide? Diinni qabsoo Oromoo Diasporaa keessa tokkoffaan hayyoota Oromooti. Arras waamicha isinii goona. Hayyoonni Oromoo gamaaf gamana fiiddanii walitti mufattanii ajandaa garaagaraa uumtan ammas qalbii keessanitti deebi'a. Karaa koo malee inni jedhu hin hojjetu. Karaa Oromootiin waa goona yoo jettan arra gadi baati hayyuun Oromoo inni miidiyaa irra jirtus inni miidiyaa Afrikaa qabdus inni gurmuu of jalaa qabdus inni hin qabnes qalbii keessaniin ajandaa walii baasaati ajandaa tokko irratti dubbadhaame. Mee kana godhuu bada. Warra diinaa wayyaanee irra kan nuyi baruu qabnu ajandaa wal fakkaataa irratti dubbachuu
waa wal fakkaataadhaaf haasa'u waa wal fakkaataadhaaf barreessuu danda'uu qabda keenya garuu kana miti gaafachi ganda tokko sareen tokko duutu dur caraanee miidiyaa irrattitu achi fiigaa fiiga isa kan biraa xiyyaaraa yoo tumame deentaa isaa miti oromoo maba nama akkasii jechuun nama gar-tokkeen qaama isaatii laamshaa'e jechaadha gar-tokkeen qaama keetii yoo laamshaa'e wanta gootuun qabdu socho'aan jiru deentaa kee miti jechaadha isuma gar-tokkee kanarraa dubbatta yoo harka kee tokkittii socho'aate harka kee tokkittii sochoostaa jechaadha akkasitti deemaatti jiru daaspooraa keessa ammas kabajaa waamicha kan isin goonu addeebiyaa qalbii keessan addeeffadhaa warri miidiyaa oromoos xiinxala waa'ee waraanaa hin kennin waa'ee waraanaa xiinxala kan kennu hooggana waraanaati warra waraanarra jiran duwwaadha dhimma waliigaltees kan ibsa kennuu danda'u warra waliigaleedha egereen oromiyaa maani jette egereen oromiyaa sirkan jiru bara waaqaa gaditti waraana bilisummaa oromoo harka jira wala hayyuun kee aktiivistiin kee aktiivishkiin kee hundi kee waa'een oromoof oromiyaa isin hirkan jiru waaqaa gaditti harka waraana bilisummaa oromoo isa qawwee baatee jiru harka jira egereen oromiyaas kan murteessu jara kana ofii hooggana isaaniiti kanaaf xiinxala laachuu dhiisiiti waa'ee jara mee waan si ilaallatu miidhaa uummata walloo kana mee wal duukaa gabaasuu yaala qaama kee adoodee gar-tokkee jiru kana mana yaala dhaqi yaalchisi maaltu nan tanqata jedhee of gaafadhu utuu asii qaamni kee gar-tokkeen tumamaa xiyyaaraan ganamaa galgala waxalamu atasii gabbaate mana maal naa sirbita sadarkaa waliif hin laatina saree ganda keetti duutuuf dutte asii gaafa namni du'u garuu bira kuttee hin darbin kun yoo qaamni kee gar-tokkeen adoode yoo sammuun kee hojjechaa hin jirre duwwaa rakkoo kan ta'u yoo madaa akkasiirraa dubbattu gaafa rakkoo isaan bilbisan dubbattu laa oromoo qooduudhaaf oromoo kan qoodaa jiru sii bar oromoo warra miidiyaa irraa jiru kana qoqqoodaa jira hayyoota kana qoqqoodaa jira bar lafa isaaniif gabaa yoo naqee waa'ee xiinxalaa dubbadhe nama baay'ee dhufee na daawwata si jedhuuni gabaa akkasiitiin daldalatu jira walloo waa'ee walloo yoo dubbatte gaamma hordoftoota danuun qabdu ni godina biraa keessatti yoo ta'e bilbilseemsite immoo miidiyaa dhufee si gaafata maaloo dhufee sirkaafu silaa oromoon irra oromoo kutaa kam keessa iyyuu nagaan hin jiru garuu iji addunyaatu ilaalaa jiru xiyyaaraan kan tumamaa jiru garuu uummata wallooti har'a dhaabbanne gaafa dubban miidiyaan oromoo hundumtu dhalli oromoo hundumtu silaa waa'ee wallootiif ganamaa galgala ajandaa uumuutu irra ture inni kaan asiin naqee karaa borootiin ittaanaa woboo giddu galeessaa maaloo irraatu odeeffannoo jedhee eessa jirtu jedhee gaafata gaazexeessaa akkasiifaa qabna baram eessaa lolaa jirtu eessarra jirtu kotta si lolaa jira jedheetu itti maa asirraa lolaa jira jedhee waraanaaf ergaa dabarsaa jira bara waraana PPTif akka isaan naqan silaafuu woboon xalaa barreessee iyyuu ergaaf jira bara lammata woboon maaliifitu magaalota rukutee hin qabatuu jedhu namoonni baay'een maaliif rukuta magaalaa oromoo loltoonni mootummaa magaalaa walakkaa ta'anii jiru maal barbaadu badanii balleessuu wanta ta'e magaalaa keessatti lola geggeessuu barbaadu woboon garuu magaalaa alatti lafa ummatiin jirratti bakkee itti bahe kottoos jedhee itti marsee eegaatti jira magaalota magara gujii kana keessas borona kana keessas lixarraas gara shawaa kanaas wanti deemaa jiru namtu baadiyyoota marsanii harkaa fudhatanii magaalaa walakkaa ta'aa jira mootummaan maal barbaadu waan oromoon qabachi keessaa uummata oromoo wajjin barbadeessee baduuraaf deemaatti jira egaa innatti marfame yookaan achumatti harka laata yookaan achumatti daaraa ta'a amma yoomitti akkasitti eegama yoo jette amma finfinnee galamutti duwwaadha magaalaa oromoo barbadeessi yoo jette maal goota waan oromoon boratti fayyadamu qabeenya oromoo barbadaa'e isa kamiin waa buusaa jette ati kunoo asii oromoo miidhame gargaaruu manna artistii PP'n sitti ergatte galaanaa jala fiiddee xiyyaara kireessitee fiitu mataarra baatee naannoftaa jechaa sadarkaa gara garaarra jira bara oromoon akka bilisummaatti daaspooraa kana keessa akka nama bilisoomeetti jiru jira oromoon waa'ee masaa irraanfatee immoo siyaasa biraa keessa jiru addunyaa biraa keessa jiru jira oromoon quuqama sabaa qabu immoo quuqama oromummaa qabu miidhaan oromoo itti dhaga'amus jira akka minaan kanatti wal makee jira jechaa gaafa gadi ba'ummaare gaafa dhimma waa'ee miidiyaa irratti mul'achuu ta'u suufii dillatti godhee dhufeetu isatu bakka ogeessa dooktara piroofeesara jecha har'an dubbatu taana maal goote ogummaan kee natti baratte saba keetiif faayidaan qabu yeroo rakkinaatti taanaan yeroo bal'inaatti hidhattee kabajamoo obbo Baluu kabajamtuu adde Baluu jedhamte zoonii lafatti dhalatte irra naannoo yoo ta'e inni kun biddeen abjuuti hin jiru inni kana booddee isa kana danqare beektaa adde bilisummaa oromoo abaa'uu waboon kana dhabamsiise daaspooraa keessaa mana migalee simatamu tokko hin jiru odaa darbiif najaatti irraa kan hafe abdii muradhaa akka hoogganaatti kan galee simatamu amma nama lama jira bakka bu'aan jiraa nama lama argi kaan kanan beeka jara galee simatamuu danda'a booleetti kanaan alammoo akkuma waardiyyaa abbaa duulaa birrii biyyatti ergadhaati tiishartii irratti
suuraa keessan hojjisiisadhaati uffadhaa kottaa na simadhaa jiraati ijoollotatti kakaasa maallaqa itti kennaati kottaa of simsiisaa simannaa akkasii goradhaa yoo mataa keessaniin gorattan malee bara baawwan biyya balee akka gore bara waddiyaan abbaa duula kanaafu oromoo hin joonjessina yoo kana barbaaddan malee qondaalii bakkeeraa galee joonjoos tokkos hin jiru ammas jala deebi'ee irra deddeebi'ee kan isinittim hooggantoonni oromoo warri kan adda bilisummaa oromoo warri haqaa warra murna seesee keessa kan hin jira murni seesee raawwateera waa'eense iseen carraa lama qabdi tokko waan waraanni jedhetti galtee waraanaaf mataa gadi qabattee jiraachuu yoo didde immoo waraannis biyya baasaan qabata qabeenya kanaan dura nyaattee tiraakii meeqa bitattee istoora meeqa banattee gaas isteeshinii meeqa banattee qabeenya meeqa horattee jirtu kana tokko lamaan elmame mootummaa Ameerikaas Kanaadaas Awurooppaa eessatti lafa isaan horatan kanatti harkaa fuudhamee yeroo inni dhaaba adda bilisummaa Oromootiif deebi'us fagoo miti hireema kana lamaantu si eeggata garuu yoo abshaalomte yaa munna seese warri abaa waraan sochootu hafuura balleessiiti waan waraanni jedhu dhaggeeffadhu garuu maallaqicha nyaattee hafta jechuun miti jala jalaa deebisaa kottu jala jalaa kennaa kottu si waggaama kana walitti kuufattee jechaa mana bitattee gurgurtee deebiste waraanaaf dhaabaaf deebista kanaafu hiree akkasii qabda wanta ta'eef kana garuu hayyoonni Oromoo warri haqaan qabsoo bilisummaa Oromoo irra jirtan adda bilisummaa Oromoo keessatti jirtanii kaayyoo kana galmaan ga'uuf hafuura balleeffattanii waraana keessan bira dhaabbachaa jirtan jabaadhaa isin kabaja guddaa qabdu xiyyaaraan miti namni baateeyyuu isin geessuu danda'a gaafa Oromiyaa walabummaa Oromiyaa duwwaaraaf kan qabsaa jirtan faayidaa garaagaraan hidhata kan hin qabne murna garaagaraa jalatti galtanii kan hin jirre Oromoof Oromiyaadhaaf walabummaa Oromiyaa kaartattii kana yookaan maappii keenya biyya kanaaf qabsaa kan jirtan daasporaa keessaa hayyoonni Oromoo kumaaf kitila jira hafuura balleeffattanii isin yeroon isin boqoo itti ol qabattan yeroon isin kabaja argattanis fagoo miti arguuraaf jirtu kanaaf gadi ba'aatii lallaba kottaa jiraati waamicha goraafi warra daandii biraa hayyoota ta'e warra miidiyaa Afrikaa qabaate daandii biraa namoonni garaagaraan sokkes waamicha walii goraati kottaa ijoollee jiraati qalbii keessan deeffadhaa sagalee wal fakkaatu inni ammoo Oromoon utuu fincaansa gaara irratti ol bee fincee diina isaa yoo haree balleessa galaana ta'ee jedhameef isin jalqaba warri daasporaa keessa jirtan dhukkubbii walloo wal faana dhukkubfadha dhukkubbii godinaalee Oromiyaa 11 akka dhukkubbii qaama tokkotti wal duukaa dhukkubfachuudhaaf yoo isin gadi baatan qaamni kan biraan isin jala dhufee hiruu danda'a isa silaa baaramee kuta yoo ta'e dhiisa irraanfadhaas kanaafuu kan akkasitti beekadhaa woboo biraa dhaabbannu woboo jabeessinu qalbii keessan sassaabbadhaa sagalee walloo irraa ta'a yeroon akka jedhu miidiyaan Oromoo waa'ee walloo balballoomseef walloo garbummaa jalaa baasa jechuu miti balballoomsuu dhiistaniis immoo walloo garbummaa jalatti hambistu jechuus miti Oromiyaa isee oppiidiyoon bushaa jirtu garasitti walloo isee naannoo nafxanyaa jalatti bulaa godina addaa taatee of adda obbaastee Oromoo jettee saba Oromoo jettee of waamtu kanatu bilisummaa qaba alaabaa isee kana lafan keessu Oromummaa isee lafan keessu amantii isee lafan keessu inni Oromiyaa keessa oppiidiyoon ungulaalaa jirtu ammaa kun gandatti galeera munnatti galeera Itoophiyaa jedhee isatu nutti leellisaa jechaa kanaafuu dammaqaa ajaja ibsaa irraa akeekkachiisa jaalmarroon ashaagiree mootummaa ashaagireetiif kenne dhageessaniitu isa immoo gamma xiinxalaa jiranii gadi boga aktivistoonni wala keelloon kee wala OMN kee maaloon kee amma immoo isa xiinxala kennuufitu achi waamanii si dhufu amma xiinxala waan nuu kennitu tokko hin qabdu bara waan dubbateef isa beeka maaliif akka dubbate isatu beeka garuu la summii murni seetee facaasu kan diinni qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffaa seera jennee irraa dubbannu maaliif beektu engadde sobdeetu ajandaa humtee facaastee turte maal jette kamisee keessatti kunoo akkasitti jarri warra TDFitu labsii baafate jaratu immoo ne jedhee lallabate kunoo nu hin dubbanne Oromiyaa galuun qabu jennaan arrallee akka har'aatti warri diinaa dhimma kanatti dhimma ba'anii ajandaa warri seesee fidde kanatti dhimma ba'anii maal jechaatti jiru lola guddaa geggeeffamaa jira loltoonni Tigraay kamisee keessatti wobooraan dhumee jedhaniitu lallabachaa jiru arraa kanallee qaawwa jarri kun banteerra dhaabbatanii jarri sun immoo yaadaan gaamma wobooraaf TDF walitti buusuudhaaf deemaa jiru jecha jarri garuu walii wajjin kunoo Dabra Taaboor immoo maaloo kee marsee Finfinnee si gadee ilaalaatti jira jecha qaawwa barbaadisee maan namma woboo cubbamaa gooteetu gaa kunoo ana baawora akka kana mormaan ture mini jette gogaa baawati munni seese suni gadi baatee akka kaleessaatti caasaa sanaan Oromoo garuu kabajaan kan si gaafannu qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran caasaa bilisummaa Oromoo ijaarrateetti dhimma baatee hokkara kaasuuf deemaatti jirtu beeni obomboleetti garagaraa facaastee achi facaasteetu bubulsaatti jirta irraa dhaabbadhaa sanas qabeenya dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e qeerroo bilisummaa Oromoo inni sin oppiidiyootti gurgurattanii inni sin qeerroo PP gootanii fixxanii akka sin fakkaatan akka gandaatti of ijaartan sun eessaan isin hin ga'u irraa dhaabbadhaa ammas
harki isaanii kan biraan biyya keessa sochii kan godhaa jiran qeerroo bilisummaa Oromoollee isa kaan dabarsanii kennaniiru isa kaan immoo akka barbaadan godhanii warra PPT gurguratanii achi keessa ajandaa tiimiin Girmaa Xurune irraa dhaabbadhaa ammas qeerroo bilisummaa Oromoo kan lakkisa wobootti kennaa biraa hafa ijoollota magaalaa keessa qaruuxee hojii garaagaraa hojjetu har'allee diinatti dabarsitanii kennatanii meeqa dhabamsiistaniitu ammas immoo ajandaa keessanii kunoo odaa tarbii maaloo jettaniitu ijoollee biyya keessa barreessisaa jirtu argineerra ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo ijoollee dhaabii ijaaree addi bilisummaa Oromoo ijaarrate har'a faayidaa munna seesiitiif jettanii ajandaa jaraa fuutanii ajandaa daaspooraa tokko fuutanii firfirsina odaa tarbii irraa kan hafe daaspooraa keessa ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessa jirtan nama tokko irraan dhagayina kan kanarraa hafe fedha mataa isaaniitiif miindaa isaanii yookaan faayidaa isaaniitti itti bu'amnaanitu maqaa baa'ootiin socho'u warruma kaleessa dhaaba keessa jiran namoonni seese kun arras maqaa dhaaba sanaatiin socho'u akka diinaatti gadi ba'anii birawan maqaama sana fudhataniitu Oromoo joonjessaatti jiru kanaaf kanas irraa dhaabbadhaa isiniin jedha harki keessan inni biyya keessa daba godhaa ture ammas itti fufee jira tiimiin Girmaa Xurune munni seese irraa dhaabbadha qeerroo biyya keessaa irratti dhiibbaa uumaa jirtan asii ergaa itti ergitanii akka isaan dubbatan akka isaan barreessan gochaa jirtan irraa dhaabbadhaa isiniin jedhan ammas hin dhaabbattan yoo ta'e yeroon isin irra dhaabbatamus fagoo miti bara garuu waamicha Oromummaa isinii kun akka waajjira xiinxalaa bilaashaatti irraa dhaabbadhaa irraa deebi'a galagala of ilaala hi'iyyoo jettu taanaan immoo hindaaqoo naatee haatee albeettiin qalan bakkee baastiidha isin waa'ee woboo balleessuuf jettanii ofii keessanii baddanii salphina kanan jedhamne waan maqaa dhaabaatiin waan maqaa waraanaatiin horattan Oromoo yeroo natti dhaga'us fagoo miti woboon biyya qabannaan salphina meeqa daaspooraa kana keessaa gadiyaa warruma nama isin hin eegin nama isin dhuguma baluu akka godhaa dooktara baluu akka godhaa piroofeesara baluu akka godhaa qondaala baluu akka godhaa warra hin jedhinitu meeqatu jira bara har'a qondaalaa baawwati bara tokko jiraas Kanaadaa moo eessa jira Harargee keessaa dhaqee ijoollee woboo leenjisaa ture dhiisaa mootummaa kana tumsaa jedhee qondaala baa'oo ta'eeti barkan inni Harargee keessa naannaa ture mootummaa kana tumsaa jedheetu wanta garaagaraa ijaaranii maskiida ijaara jedhee sobee ittiin Oromoo joonjessuuf akka netti PP jedhatu Oromoo gurguraa ture amma gaafa dubbiin itti hammaatu garuu fiigee dhufe qondaala baa'oo ta'e Kanaadaa keessa taa'e Oromoo joonjessaa jechaadha kanaafuu ilaa isinitti maa jira yeroo salphina keessanii fagoo miti dhiisa qabsoo bilisummaa Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo abaawoo boraan hoogganamaa jiru afaan faajjessuu keessanii kan karaatti hafu miti olola keessan dhiisii xiyyaarra biyyiyyuu woboo ganda tokkotti gashee Wallaggaa fi Gujii Duwwaa jedhee godina lama keessatti gashee dhumeera jedhee caffeetti lallabate xiyyaaraan kan inni hin dandeenye olola taayee fa'iin kan inni hin dandeenye miidiyaa biyya sanaa hundumaan gurra Oromoo hundumaa utuu duuchuu addi bilisummaa Oromoo abaawoo woboon caccabsee gadi ba'ee sadarkaa kanarra ga'e har'a olola tafuuftu kanaan wanti inni cabu tokko hin jiru utuu danda'ameeti yoon cabsite beetta yaaliin kee xumuraatiif meeshaan xumuraan kee eessatti raawwate beetta Gullicha dheengee irratti raawwate loltoonni ati qopheeffatte moo faqqadaa abdiisaa wajjin galaafatamee kute jechaa munni seese kanaafu yaalii waraanaa gootii ta'uu dideera yaalii cabsanii ba'us Gullichaan gargaaramtee jaal Gullicha dheengee nyaattee PPT gurgurattee keessaa galte garuu gumaa jiroota kana sirraa barbaan gumaa jaal Gullicha dheengee Oromiyaan ni bilisoomti shiratti daladdees gadi ba'ee saaxilamuuf jira yoo lubbuun jiraatan iyyuu dhugaa ba'uuf jira kanaaf amma sirraa dhaabbadha namni sii bitamee ajandaa uumuun jiru shirati gooteen lubbuu baay'ee gaagaame warra guduruu Wallagga keessa Wallagga bahaa keessatti uummata keenya meeqatu saamame harka duwwaatti hambisiistee kiiramuu keessatti uummata keenya meeqa ficcisiiste abbaa qabeenya qawwee qabu loltuun isin warri murni seesee egereen Oromiyaa kun ijaarrattanii diraamaa gootan namni maaf isa darbe irraan baru waa meeqa yaaltanii isinii didee murni seesee kun mootummaa ce'umsaa jettee sii ta'uu didee eegduu warraaqsa Oromiyaa jettee waa bixilattee gadi baatee sii ta'uu didee loltuu ijaarrattee marroo ajjeesisuu kaatee itti milkaa'uu dadhabde hoggana si goona qondaala si goona jettee jaal Gullicha dheengee gadi baasee dabarsitee diinatti gurgurattee sii ta'uu dide waajjira keenya tooftaa naannaa tokko yoo irratti baran hattuun iyyuu jijjiirratti bara ganda tokko keessatti hattuu beekamaa tokko jira taanaan wanti badindumaa isaa yeroo hundaa isaatti itti gaafatama wanta ta'eef iddoo biraatti bada yookaan immoo qalbii jijjiiratee taa'a jechaadha namni sun isin garuu shiruma bartan san shiruma dalagaa turta waggaa amma kana maqaa qabsootiin isuma irra deddeebitanii gootu hin danda'amu kun jara keenya namoonni tokko tokko maaliif irraa dubbatta bakka jarroo dhiisaniiru maal dhiise kunoo ibsa baasaa jira miti odaa tarbii irratti eenyu karaa dubbii ma fakkada beekan gulummaatiin eenyu nama dubbachiisaa jira murna seeseeti bara jara sheerii gore mee ilaali dhaqiiti waggaa lamaan sadan kana keessa eega woboon bosonaatti citee hafe beekaniin nama meeqa dhaqee ilaali dhaqiiti ilaalme sadeen gaddanni waa'ee odaa tarbii irratti barreesse waa'ee marroo irratti waan inni barreesse yoo ta'u nama kuma 20 waa'ee nama gara kuma 30 ilaalee jechaadha
sheeri godhanii laayivii jara nama 100 gale yeroo jalqabaatti waggaa 3 asitti sababanni murna seesee jajjabeesse amma karaa isaa dhimma ba'uuf kaanaan gadi ba'anii bulgaafatan garuu inni qaruu xeera bara lafa madaa lafa dubbatamne waan hin dubbatamne dubbateetu dhufe inni daawwattoota horachuudhaaf si dubbate malee si deeggaree yookaan waan ati gootu kana sirriidha jedhee miti bara afaanuma isaatiin gadi ba'ee immoo achi si gammachiisee jedhee ol si kaaseetu xara baaraan miila keessa jalaa hara jechaan nama yaabii yookaan mislaariidhaan waa baasee jalaa fuudhee lafaan namu akkasii godhaa jira sitti taphachaa jira bara beekan fanii isinitti godhachaa jira murna seesee warra hayyoota dooktaroota jettan baay'ee isinitti taphachaatti jira asii dhufee inni marroo abaareef asii inni dhufee odaa tarbii abaare jettee raxxee jala galtee sheerii gootee girristee badaatuun turin immoo maal jedhe warrumti qondaalota gaafa zuumii irratti baatu iji seen agarre kuni aangoon nama leen jedhini dargaggeessii yoo itti gale cubbuu maalii qaba jedhe suma biyyootti dabalee deebi'ee jechaa achuma irratti si qaanesee deeme bara siin garumaan waa'ee waraana waan inni dubbateef amma humni isaatti waraana waan inni xiqqeesseef siif gaarummaa sitti fakkaate dhuftee awwaara kaasteetu dibbee rukutteef jechaadha gargaaruu dhuftan kun dogoggora keessanii jechaadha kanaafuu isa kana dhiisa qalbii keessan jijjiiradhaati waraana keessan bira dhaabbadhaa woboo jabeessa kanuman isiniin jedha kanaafuu yaa murna seesee waamicha xumuraa waajjirri xiinxala bilaashasii kenneera kanarra darbitee amma seetti fufte taanaani yeroo nati salphattee addunyaatti wayyaa keessatti maraattanii jirtu isa xumuraa garuu wayyaa keessaa baatanii yeroo isin qullaa baatan fagoo miti arguuf jira oromiyaanis dhiigalmaa ishee wobooraan ni bilisoomti isin garuu yeroo gabaabaa keessatti isa wayyaa keessatti maraattan wayyaan isin irraa ba'ee qullaa keessan oromoon keessuma oromoon daasporaa keessaa isin arguuf jira garuu maani tooftaan keessan tooftaa nafxanyaa wajjin tokko siyaasi keessanii siyaasa nafxanyaa wajjin tokko ilaa yaa oromoo ishee kana naa qabadhaa jarri kun maal godhu amma aktivistoonni nafxanyaa baay'ee nama daasporaa kana keessa maal gochaa jiru beekta TDF illee illisaatti jiru TDF nitu ol kaasanii sirriidha jarri amma maaliif finfinneetti dhiyaatte gaa Dabra Taaboroo marsa waboo wajjin miti waa'ee TDF ta'anii dhuma nama jarri sirriidha nagaa sana furachuu qaba abiyyiin baduu qabdi abiyyiita kana godhee uummata keenya ficciisii jiraniitu jala jala deemaa jiru maaliif humnatu baalaansii tolkee wanta ta'eef warri murna seesee kunis gaamma quba qabaadhula arguuf jirtalaa yeroo dhiyootti jalqaba kan gadi ba'e labsii waraana bilisummaa Oromoo biyya abbaa isaa ragalee gaafanii miidiyaa godhu kan ofirra naanna'ee utaalee dhufe break newsiidhaan oduu amma nu geedhaan kan facaasu kan goota koo maaloo jedhee marroo leellis warrumarra marroo balleessuudhaaf irratti duulaa jiru warrumarra ajandaa uume Oromoo kana woboo kana kashalabbee jiree waa meeqa jedhee baaraa jiru kanatti jaruma kanatu utaalee jechaa dhaga biyya ittiin galuudhaaf garuu jaallatti jibbitu sitti mu wanta tokko eenyu akka daba goraa jiru eenyu waraana kanarratti akka xibaaraa jiru addi bilisummaa Oromoo abaa'uu waboon tokko lamaan keessan beeka daasporaa keessa eenyu akka shira dalagu kabaja dhaaba kanaatiif jedhe jaalmarroon jaalgammachuun abbooyyee dhufanii dubbataniiru yooma kana waan baatii lama caalle keessatti walgahii tokko dhageera kabaja dhaaba kanaatiif jenne maqaa namootaan dhoomnu jedhan garuu yeroo nu itti dhoomnuu fi yeroo nuti murtoo haqaa irratti furannu fagoo miti jedhan afaan isaanii irraan dhaga'e kana sitti fakkaatee jira kan isaan callisaniif kabaja dhaaba kanaatiif waggaa amma kana keessa turan Dr. Baruu Profeesar Baruu jedhanii utuu dhannee sadarkaa sanarraan ga'een irra yoo saaxille kun ofumaati garuu yeroo nu itti saaxillu fagoo miti kabaja dhaaba kanaatiif jenneetii jedhan maaliif maqaa dhaabaatiin daldalaa jiru wanta ta'eef egaa ati gaamma libsuu ijaatti ofirra naannoftee utaaltee dhadheetuu gaa diraamaa kana dalaguuf warri deemtan abadan itti milkooftan ijoolleen biyya keessa ammas ijoolleen qeerroo bilisummaa Oromoo hojii keessan hojjedhaasi woboo dhaggeeffadhaati daasporaa kana keessa kan ajandaa sii kennu duwwaa guutee jira warri kaleessa yeroo dhaabe wajjin turan yeroo itti fakkeessiidhaaf waraanaa wajjin gargaaraa jira jedhe diraama sirratti hojjetan ergaati biraa fudhachaa turte yeroo sana raawwate amma garuu faayidaa mataa isaanii jalaa bu'amnaan maraachaatti jiru waggaa 3 ta'eera bara kanaafuu shira jarri asii dalagan kana fuutanii biyya keessa balballoomsuu dhiisa hooggana keessan hooggana baa'uu woboo caasaa waraana bilisummaa Oromoo kan lafa qabsiisaa jiru woboo bira dhaabbadha marroo dhaggeeffadha marroo irraa fudhadha ibsa daasporaa keessaa kennamu immoo odaa tarbii irraa fudhadha peejii isaa hordofaa isa dhaggeeffadha peejii dhaabaas kabajaan odaa tarbiitti akka nuu laattan barbaanne warri maqaa dhaabaatiin diraamaa dalagan daasporaa keessa hordoftoota danuu wanta qabuuf sababa adimiinii taate sababa chaappaansi bira jiruuf ajandaa garaagaraa irratti dhoobuu dhiisi kabajaan amma akkan si gaafannu kanaan ala garuu addi bilisummaa Oromoo abaa'uu waboon gadi beelan labachuuf jira peejii mataa isaa dhaabbachuun sanaaf akkama jettan kanatti itti futu boquu jabaatanii hin deemtu yoo ta'e wanti hunduma isaa yeroo innatti daandii qabatu fagoo miti kanaaf ijoolleen biyya keessaa qeerroon bilisummaa Oromoo warra daasporaa kanan dhaggeeffatin shira guddaa deemsisaa jiru
waraana kana bittinneessuu barbaadu dhaaba kana irratti daba hojjechaatti jiran jara kanaa dhaabaaf sharfee cabdu waa goraan jiran caasaa dhaabaa kan diriirsaa jiru waraanuma kee biyya keessa jiru woboomatu caasaa dhaabaa kan sochaane mootummaan goree takaale hiikee uummata isaa barsiisaa caasaa ganda keessatti magaalota keessatti ijaaraa kan deemaa jiru waraana keeti kanaaf waraana kee dhaggeeffadhu qeerroo Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessa jirtan daaspooraa irraa warri maallaqa sitti ergitee garuu fedhaa uwwisee si dubbisiistu jarumaa wajjin qaanuuftu waggaama kana itti dadhabdanii aarsaa itti kaffaltan jaallan meeqa qeerroo bilisummaa Oromoo meeqa biraa dhabdan har'a ajandaa jira kanaatiif maallaqa isaan isinitti erganiif qabsoo bilisummaa Oromoo irratti daban godhina waafin kana jechaatti jira ijoollee waa barreessaa jirtan jirtu amma waa'ee odaa tarbii wal qabatanii biyya keessa teessanii qeerroon bilisummaa Oromoo ijoolleen isin been wanta garaagaraa dubbachaatti jiru barreessaatti jirtu dhiisa hin dhaggeeffatinaa warra siiqan woboon maal jedhaa marroon maal jedhaa jiraatti dhaggeeffadha sagalee isaa irraanfadhaam warra daba godhan warri qulqulluun jiru daaspooraa keessa eeyyee jarri badaa sagaleen jaraan dhaga'ama warri kaayyootti cichanii jiran warri waraana kana bira dhaabbachaa jiran kanaafuu ijoollee biyya keessaas hin dogoggorsiisna munna seesee waamicha xumuraa isinii gooneera hin ta'u taanaan qabeenya isin qabdan konkolaataa maqaa dhaabaatiin amma addi bilisummaa Oromoo amma maal godha konkolaataa Ameerikaa keessa maal godha konkolaataa ammanni jaal daawwita jiraa ittiin socho'aa isaanuma nadhaa keessa jiru maal gurgurtanii qabsoo bilisummaa Oromootiif hin goone yookaan qondaalotuma adda bilisummaa Oromoo manadhaa keessa jiraniif maaliif konkolaataa maqaa dhaabaatiin as Ameerikaa keessa jiru kun gurguramee maaliifitu jaal Abdii Raggaasaa fa'iif jaal Mikaa'el Booran fa'iif jaal Kennisaa Ayyaanaa fa'iif Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'iif maaliif hin ta'u lammii beenyaa fa'iif maaliif gargaarsi hin godhamu isa dhuubbattanii awwaaltanii jirtan biricha iyyuu miti konkolaataa kana gurgurtanii maaf uummata dhaaba kanaaf jedhanii hidhamee dararamaa jiru maaf ijoolleewwan kana qondaalota kanas ta'e miseensota hidhamanii jiran maaf hin gargaaru asii ittiin bashannanu maqaa dhaabaatiin konkolaataa dhaabaatiin socho'u Oromoo waan baay'ee bukoo baay'ee jira beekadha kanaafuu Oromoo jabaadhaa yaada tokko qalbii tokko waraana keessa bira dhaabbadhaa walabummaan karaama waraana keenyaa nu dhufa caasaa adda bilisummaa Oromoos kan waliin qabee oofaatti jiru waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo woboodha namoonni tokko amma abaa'oo wooboo adda baasanii maaloo jiraniitu afarsuu barbaadu inni kun isin hojjetu inni kun fudhataman qaba maaliif waraanni bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo caasaan isa takaalamee hidhamee eega mana hidhaatti galee qondaalli isaa hundumtuu hooggana isaatii ka'ee amma miseensa gadiitti ganda baadiyyaa keessa diigamee eega barbadaa'e ofii isaatii ofitti fudhate lafa bilisoomsaa jiru keessatti caasaa adda bilisummaa Oromoo